حبيبي ست ما تنجرام يا نس. يا حبيبتي سيغا فجرا بر وانجري اني ابو معاذ واقيو هم بقن kan guyyaa tokko du'e guyyaa tokko waaqayyo hin duune kan barabaran secondii tokkoof hin duune waaqes ati waaqayyo du'u waaqestamoo hin duune waaqes tu abbaa manaa qabdaa إنك gaafatte jedhen gartee abbaa manaa la furtuu abbaa manaatis waaqayyo furtuu gamootis furtuu gartee konkolaataatis hojii hunda sitti akka nu guyyaa rasi haa badhaasu dhaggeeffadha jedhan waaqa abbaatu yesuus laaqe yesuus erge waaqni abbaan san nama moo waaqa waaqa namaa mitiimi waaqni abbaa waaqayyeen nama miti namaa miti jedhe so wareen lama miti eeyyesii deebisaan jedhama okay gobas okay kan waaqni abbaan kun waaqa erge moo nama erge nama ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው የላከው ragaa naa kanne fissum amlaak fissum ሰው erge kan jedhu naa kanne ragaa no amma irratti deebi'e siifin galle gaafeen kiyya algabbaanyin amma laal amma eege qalamaan ol qabaa qoy laal kuni ab wande ajan kuni nama mitimi abbaan kun eyyen okay kana malee waaqni biraan jira ilaali gaa dhaggeeffadhu isa kanarratti oh my goodness maaf waaqni meeqa boo la siigaluu dhiisuu alaali kun naagala afaan amaaraa fi oromoon keessa godhu gubaannan oromootti naagala waan jedhe waaqni tokkoomi eyyen tokkichi kun nama moo waaqa waaqa tokkicha kana ፍጹም አምላክ moo አምላክ ብቻ ነው እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ አነ ጀነ ኢየሱስ kana bar gana da ኢየሱስ እንጀነ waaqni abbaan ፍጹም አምላክ tasu qoyka suuta waaqayyo abbaan kun nama guutus waaqa guutumoo waaqa bicha waaqa guutu duuba allaqe thank you waaqa tokkicha kana malee waaqni biraan jira yookaan no naan jedhe eeyyegaa isarratti si deebisannan siin jedhe naan deebisin waan jedhe waaqni tokkichi kun namaas waaqaas miti waaqa bichaadha waaqa tokkicha kana abbaa kana malee waaqni biraa leelaa jira moo hin jiru ilma isaa biyya lafaatti kan ergee ilma singaafannen an ilma singaafanne sila ilma haasa'utti hin jiru waaqayyo abbaa bicharra hin haasa'u jira afaan oromoo isinii gala warreen sila jirtan hundinuu taap godha miliyoona galcha maali maaha ulaayi waan jedhe inaarre jechuun taap godhaan jedheeni waan jedhe waaqni tokkoomi eeyyeen tokkicha kun ni du'a ayyee ati mi'a maggaafii kee takki yesuus nama gaafa gara tasfaayee maaliif intini hojjetu nuti kan hojjetin dhimma kaayyoo kaasti sana okay harka waliin qabu waaqayyo ni du'a dhagaarta dhagaa eeyyeen inni gara biyya lafaatti ergame suni ani san hin jenne waaqni addan baasu beetii sitti galchaa qoy beetii kottu mata kana beetiin as gaafattu akka Allah rakkadhe akkaumaan taate kofi dhiiseen deemu hin rakkadhe dhugaa afaan kiyya kanaatu loqota harargee kana namaan galle isa jimmaa haasawu moo isa artii kana haasawu moo maalaa ta'uun akkamaa ta'u afaan beetii yoo beeti nagaan siif haa ta'u warra dur wangeela waliin lallabnee dhiifne isiinis bakka amantee kafartee jirtu Serraanuun dhiistanis waan ati tiktookii cufattee galteen see maal gootati zaatan ati tiktookii maa dhuftoo sanuu obboroo maadaamin shaa'ii barbaaddi qursii anis hin dhaggeeffadhee telefoona keetii fi siis waliin dhabuun barbaannu maadaamin biyya nama darbite barri sanuu bishaan hidhanii jiranii akhbaara addaan laalan Itoophiyaan fadhanii
Nagaan siif haa ta'u anyway baga jiraatte tibbeessa jalatti si arge guyyaa moo galgala. Maxaaraa jala jirta moo sana fayyada jala jirta? Okeetiidha sa. Nama eerpoortii jiruu jira. Baga jiraatte. Kan ulaagaa hojiitti keenya. Galgala walitti deemna. Ayyee Abo salam. Abo akkam. Jamsii koo nagaa nagaa tasfaa kanaan nadi deebiitaa jiran waan salphoo waan biraatu hin jedhu waan xiqqoo takkaa bargaafadde. Wangeelli Qorintos Ximooxiyoos keessa Waaqayyo duwwaatu hunduu jedha. Waaqayyo duwwaa hinduu jedha. Tasuu Abu Muaz. Waaqayyo ni du'aayyee kanuma hinduu naan jedhime. Inni cubbuu dhaloota biyya lafarra jiran hundumaaf inni ergame inni Iyesuus Kiristoos. Abboo eenyu argame cubbuu kan hin jenne bara. Amma okay si gaafadha. Namni si jala jiru kun amma kanas namni si jala jiru kun TikTok irra maannoo namni si jala jiru kun. Eenyu kam? Kunoo si jala. Kun ilaa bakka tana. Eenyu kun? Qofaa himtu kaa. Hai dubbisi meeti. Maal jedha maqaan? Ani Abu Muaz wajjin haasa'uun dhufe. Maal akeetu maqaa kana qofa naa dubbisi. Ani si wajjin haasa'uun dhufe kaa. Na hojii haasa'utti hin jirtu kaa. Fudhataatu hin jirtu ati. Maal si gaa okay waaqni ni du'a. Jara namee waaqni ni du'a. Ni du'a jedhamee warri ni du'a jettan. Hinduu jettanis barreessa. Cubbuu keef ergame inni Yesuus Kiristoos inni dhugaadha sababa cubbuu keetiif du'ee du'aa ka'ee du'a mo'ee ka'eera. Bara akkas hin jenne bara waan salphoo tokko bara maqaan kee eenyuti? Waan salphaa deebisaan jira ammaniyyuu. Waanuma sii galuun deebisaara. Hinduu jetti biyya lafaa ati waaqni ni du'a jettee amantaa? Eyyen dhugumayyuu ayeen waan duumiti garuu sababa cubbuu keetiif du'ee du'a mo'ee ka'eera. Abboo maal hinduu naan jechu ni du'aas ni du'a moo hinduu? Abu Muaz araartamoo akkamin? No hin dhaarre boodi kiyya akkana. Haaritti hin jiru. Hirriibaa wal keessa na dura makamuu jira. Halkan sa'aa bara 12 halkan ta'e walakkaa achiisa barree bar. Ati akkana na godhu jirtu ammaan sila gara algaan deema. Waan jedhe waaqni ni du'a waaqni ni du'u. Ayyee ni du'a. Du'eera. Kunoo dhuftee bagaajje biyya itti salphattu atis. Biyyi waaqni du'a naan jette. Ameen. Maqaan kee ajaa'iba waaqayyo duwwaatu hinduu jedha mee qoy wanta isin dubbisa Ximooxiyoos 6:16 Ximooxiyoos isa dura ameen mee dhaggeeffadha jedhan gaafii afaanii yoo isin barsiisan ati high school baratte moo college baratte yoo isin jedhan high school is college isin jedhan namni bakkuma takka himata so okay haadha ni qabdaa yoo isin jedha ni qaba haati ta'e lubbuun ni jirti ni jirti akkasuma Ximooxiyoosuma kana dubbiseetiin bakka isinirraa hin miliqaa gabeetiin dhufte nagaan fadhaan hin danda'u biyya lafaatiif nagaan jiraadha. Okay. Wangeelaa ijaarsii banuu dadhabee makka mataa dhiiroo yaa rabbi namni nu gargaaru hin jiru. Appirraa bannaa kitaaba irraan fanne okay dhufaa jira qoo Ximooxiyoos kitaaba kan booda jirti okay Gaalattiyaa keessa dhaqeen jira. Jedhaa baddee. Maa dhugaa rabbi okay bane. Eesha. Okay jaha lakkoofsa 16 akkana jedha Waaqayyo duwwaatu Waaqayyo duwwaatu hindu Waaqayyo duwwaatu hindu waanni biraa hundi hinduuti jechuudha ameen ta'in waanni biraa hundi saree jaldeessa sayxaanaa eenyu hundi jechuun atis anis gartee Yesuusitti dabalee hindu'aa jechuudha. Waaqayyo duwwaatu hindu inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata.
danda'u jedhe. Eeyyeen danda'u. Ragaan kana seera ba'uu 33 20 dhayxee namni na arguu hin danda'u fuula kiyyaas namni na arge hin du'a jedhe hin boqota. Hin danda'u. Ayyee. So na arguu hin danda'u jedhe arguus hin danda'u isaaf ulfinnii fi aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen jedhe maquma keetu dhufe laal. Ameen. Ameen jedhe. So Ameen. akkasi. Kanaaf Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Uumamni hundi abbaa fedhe haa ta'u haadhaa qabaatu hin qabaatiin. Aadam irraa jalqabee raajota xixiqqoo uumama hundi malaa'ika waanni hundi hin duuti jechuun Waaqayyo tokkicha malee hin fudhatani kana. Waaqni hunduu Waaqayyo tokkicha malee Waaqayyo kan sababa inni du'eef ni beektaa? Olaal hin duunaan jette sababa du'eef naan jette. Hin du'u jechuu jira bar. Ayyee Waaqayyo du'eera du'a moo eekeera? Waaqayyo kan inni Inna du'eef lillahi. Okay. Okay, ameen teenya. Waaqayyo eenyu ajjeese? Waaqayyo kan ayyee dhaggeeffadhu siifan magaafii kee kan jalqabaatti kan dhufe ani amma isa kanaaf otoo hin taane Kan inni jalqabaan yaadadhaame isaan ani waan haara isa jalqabaa isa xumuraan yaadadha amma. Ina yaadachiisi. Ka Waaqayyo hin du'anaan jette ani biyya takkaan dhageenye wangeela faalleessin ka ameen. ayyee wangeela faallessaan jiru. Hindu Waaqayyo hin du'u jedhimeeti. Waaqayyo hafuuraan du'a otoo hin taane fooniin kan inni dhufee dhalatee du'a. Anis bar fooniin hin du'a. Atis Yesuusis Waaqayyo wala foonii wala hafuuraan waan jedhamu hin du'u jedhe Waaqayyo hin du'u. La. Ayyee tasgabbaa'ee nama dhaggeeffadhu kaatee. Yaa tasgabbaa'ee maraasii achi uumaa kiyya beetii gaafadhaa waa kiyya. Waa sooshaal miidiyaa irraa ana haadhamoo daran na beektiyu. Ate anaa halkan walakkaa ta'ee na qabbanaa eega taljiin ta'ee na dhufte silaa ganama taate qaata si rukutee wayii. Gaafii kee kan jalqabaa. Amma ati Waaqayyo du'e anaan jette akkamittiin si hojjaasa Waaqayyo hojjeesteet. Siifan dhufa isarratti gaafii kee kan jalqabaa kan gaafattee Waaqayyo eenyutu ergee Waaqayyo lama ammoo waan akkasitti kanatti kaaste dura. Tura noo hin jenne Waaqayyo ni argamuu ni argamaan jedhe. Waaqayyo meeqa jettee miti ati? Eenyutu ergee? Okay, ayyee yaadadde. Waaqayyo meeqa akka keetiitti? Waaqayyo tokko qofadha. Tokko. Okay, qalama tokkicha. Tokkoomi? Tokkichi kun ni du'a? Ni du'a inni angoo duutus angoo ajjeesutus ni qaba. Waa barbaadu. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Yaa jarana sammuu akkam yaa rabbii kiyya beeti akkuma ta'u. Waan jedhe Waaqayyoon tokkichi abbaan kun ni du'a? Ayyee du'eera ni du'a miti du'ee du'a moo eekeera. Amma reefu maal waliin jedhan mee jarana mee ni du'a takkaan duunaan jedha. Okay, akkini jedhu ati ni duuta moo hin duutu? Ani ni du'a ayyee na caqasi kan Goobas Waaqayyoon keetis ni du'a Waaqayyoonis ni du'a atis ni duutaami? Ayyee na caqasi. Si caqasuma. Waaqayyo hangoo waan hundumaa gochuu ni qaba sii galee. Waa barbaade gochuu akka danda'u amaneet kan. Waaqayyoon akka jedhu keessa deebii keessatti 32 39 irratti mee ilaala annaan ajjeesanaan jiraachaa jira. Nama ajjeesa malee Waaqayyoof hin ajjeesu. Miti? Ayyee dhaggeeffadhu. Waaqayyo tokko qofa. Waaqayyo akkamitti tokko ta'ee sadi ta'uu danda'e kan lama ta'uu danda'e. An akkas hin jenne akkam Waaqayyo tokko ta'a sadi ta'an jenne bari yaa goobiste. Ayyee jettee dhaggeeffadhu. Yoo min jedhe ameen mee maqaan kee maal ameen gizeen jedhe uummanni akkaan qoosu jiru seeni. Ameen mangistu. Atu ajaa'ibaati. Ameen mangistu ayyee. Ganama keessi baa tolchaa. Ameen mangistuutu Waaqayyo tokkuma. Ameen bareeda ayyee. Maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu sadan isaaniiyyuu Waaqayyo tokkodha. Maqaa abbaa kan ilmaa hafuura. Wallaahi wa billaahi maqaa gooftaa tokkicha si du'eetiin waan akkas jedhamu hin jirtu. Maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu sadan isaaniiyyuu Waaqayyo tokkodha. Hin jedhu hin jiru waan akkas jedhu ameen teenya. Hin jiru? Hin jiru wangeelarra wallaahi. Akka jedhu deemaati maqaa abbaa maqaa ilmaa hafuura qulqulluu deemaa cuuphaati saba hundumaa barattoota koo taasisaa jedha. Jedha. Hin jedhu akkas waan jedhema waan laaftu jidduu ilma namaatii fi jidduu Waaqayyo eenyuun boqota ameen. Eenyuun boqota anaa fi atii fi Waaqayyo jidduu fakkeenyaaf kuni qalamni diimaan kun Waaqaa jedhu kuni siyaa jedhu lamaan kana jidduu kamtu boqota
Ana waaqayyo gidduu ana waaqayyo gidduu maalumtu hin jiru. Wanta kan jiru uumte akkana beeti wallahi waan ajaa'iba harkan dagaa. Maaltu jira ana waaqayyo gidduu? Siif na dhageetti ati afaan Oromoo ni beektaa? Ni beeka. Waan jedhe jidduu kan keetii fi loqota kiyyaati. Waaqayyoo kanaa fi aammenii kana eenyutu du'a eenyutu boqota duuti eenyutu dhufti? Duuti kan dhuftu namatti. Oko gobas sitti himi? Ayyee. Waaqayyoon ni dhufti duuti? Waaqayyotti duuti ni dhufu otoo hin taane waaqayyo jaalatee ofiisaatii fi nuuf of laata. Ni dhuftii siin jedhe ni dhuftii duutiitti yaa yoo takkittuma har'a kana barattee deemte waaqayyo jireenya keessa eebbisee jira. Ayyee dhaggeeffadha tammo waa'een du'a Kiristoos kan inni sii galuu danda'u. Ani du'a Kiristoos hin jenne. Akkamiin akka jannata keessaa gadi ba'anii. Waa'ee jannataa sin dheyne. Ani mijaafiin akkasin jara sirraa kaastee yoo dubbiste malee atama gidduu keessaa dhuftee yoo falmite si galuu danda'u. Akkas hin jenne. Wallahi san hin jenne. Yaa ammeen teenya. Ammeen. Siif haa qeebalam siif haa taatu. Gartee furtuu abbaa manaa qabdaa? Hin qabu. Maa gaafattee hin jedhin. Gartee abbaa manaa la furtuu abbaa manaatis waaqayyo furtuu gamootis furtuu gartee konkolaataatis hojii hunda sitti akka nu guyyaarra si haa badhaasu waan siin jedhe. Ani waan hin jedhe ani waaqayyoo hin duuneen waaqessa. Ati waaqayyoo du'u waaqessitu moo kan hin duune? Waaqayyo du'uu otoo hin taane waaqayyo sababa cubbuu kee waaqayyo kan hin afaan Oromoo abacaadaa AFG jee barachuun qaba ijoolleeti jaachi. Afaan Oromoo si gaafadheemi? Habibi sitti maatan jira mi'anis. Yaa Habibti si gaafachuu dhaban waan jedhe ani Abu Mu'az waaqayyo hin boqanne. Kan guyyaa tokko du'e guyyaa tokko waaqayyo hin duune kan barabaran sekendii tokkoof hin duuneen waaqessa. Ati waaqayyo du'u waaqessa moo hin duune waaqessa? Du'uu du'ee jira otoo hin taane du'ee du'a moo ka'eera inni. Laa ilaaha illa. Ati dhaggeeffadhu. Ati cubbuu qabdu moo hin qabdu? Waa'ee cubburraa haasa'uutu jiru yoo mata duree nu duraa kutaaf hin jedhe dura kanarra walii galu anna waan inni waaqessu. Waaqa tokkicha Qorontos keessa waaqa duwwaatu hin du'u jedhu waaqayyoon hin du'u anaa du'a si du'a. Sababa kootiif sababa kootiif sababa cubbuu keenyatiif ta'e waaqayyo sababa cubbuu waaqayyo namaaf okay gaafa waaqayyoon si du'e warri jiru san warri guyyaa sadii waaqayyoon hin jirre san eenyu waaqessu turan guyyaa sadii waaqni addunyaarra hin jiru jechuu miti. Ayyee jedhe ka. Ayyee. Guyyaa sadiif du'e waaqayyoon kee. Guyyaa sadii and hulet sost hin jiru waaqayyoon hin jiru waaqa kam waaqessu turan warri biyyi lafaa. Waaqa kabraa hin waaqessan. Du'e haa kutee hin jiru guyyaa sadii bakka dhufanii caffaranii. Waaqayyo ka'eera bibi. Caffaranii bakka dhuganii ilaala akkanatti kuno akkana jiraachaa turanii bakka waan takka hin jirtu kaa seeraa feerri hin jiru. Waaqayyo du'ee du'a moo'ee ka'e bibi. Du'ee achi ni nafne. Hindu waaqayyo duwwaatu waaqayyo duwwaa min maalatu no duwwaa maal jechuun duwwaa jechuun ni beektaa? Jamsi khiyana obsa please wallahi waan jabdu yaa jaran isin aqluma akkamiin waaqayyo ajjeeftanii fi biyya lafaarra jiraattan anaa fi ati iddoo malee Qorintos keessatti waaqayyo duwwaa jechuun bicha the only isa callaa waaqayyo tokkicha callaatu hin du'u jedha. Waaqayyo erga siif jecha hin duune erga cubbuu keetiif jecha hin duune jaalala waaqayyo jaalala maaf waaqayyo naa du'a maaf waaqayyoon naa du'a akkamittuu du'a waaqayyoon du'ee ani jiraadhe akkamit jira maal jechuu gaafa waaqayyoon duusa maariyaama lubbuun jirti moo hin jirtu? Jirti ayyee dhaggeeffadhu sittaan himaa bibi. Waaqayyoon boqoteeti isiin jiraattee jechuu biyya lafaa kanarra akkasii. Ati waaqayyo dhiisitu wallahi kiristaanoo kafeena aamen aamen jedheeti farra kiristaanni kan amanu hin jiru. Okay Yesuus Kiristoos waaqa ni qaba moo hin qabu? Waaqa? Waaqa waaqessu kan sagaduuf qaba moo hin qabu? Hin qabu inni mataa isaatti waaqayyodha eenyu sagada inni sagada maayu? Sii kan naa qoy hayyee wangeela ofirraa ni qabdaa? Wangeela qabdaa? Ani amma hojiirra jira akka tasaa Okay sii dubbisa wangeela Luqaas 10 takka lakkoofsuma takka irraan sii dubbisa Luqaas. Yaa aamini mangistuu maaluma taate yaa rabbii kiyya mucaan. Hojii maadaamitu sin dhibne wangeela akka nu duraa goota. Okay. Luqaas eessa deemtasa? Hojii ergamoota Luqaas boqonnaa 10 takka lakkoofsa
waa'ee kadhataa barsiisuu jedha mata dureen ammeen. Akkana jedha. Kudha takka takkarraa Yesuus iddoo tokkotti hin kadhata ture. Maal godhu ture? Hin Kadhatu kadhata. naan jenne. Maal kadhata? Waaqa sitti meeme waaqayyo Kadhatu inni naan jenne. waa'ee sadeen hafuura qulqulluu san yoo beekte malee waa'ee kadhachuu Okay, sadeenuma keetutu si deema. Sadeenitti. Okay, sadeenumatti si deema. Yesuus iddoo tokkotti hin kadhata ture. Kadhannaa isaa erga dhaabee booddee barattoota isaa keessaa tokko yaa gooftaa Yohaannis barattoota isaa akkuma barsiise kadhachuu nu barsiisii jedheen jedhe. Okay, Yesuus Kiristoos Waaqayyoon kadhachuu tureemi? Ayyee siifan hima. Sadeen keessa Yesuus Kiristoos uf kadhachuu ture moo hafuura qulqulluu kadhachuu ture moo Waaqayyo Abbaa kadhachuu ture? Waaqayyo abbaa kadhata. Waaqayyo abbaan sun immoo eenyu akka ta'e siifan ibsa kiyya dhaggeeffadhu. Naaf ibsita uumaatu ni kadhataa mi Yesuus? Maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkodha. Isaan sadan iyyuu Jiru waan akkana jedhu. Waaqayyo tokko malee Yaa isaan gargar goobasi. hin lakkaa'u si galee. Ameen, Waaqayyo ameen, ofuma isaa ameen hafuura iteen. qulqulluudha. Waaqayyo ofuma Ameen. isaa abbaadha. Waaqayyo Ameen. ofuma isaa sadan waaqayyo tokkichadha Ameen. si galee. Ameen hojii jirta asirra bashoo. Waan jedhe sadeen waaqa tokko waan jedhamu wangeerra hin jiru. Eessatti argite waan kana dhalaatteeti umrii tana Ayyee jirta. bakka nama macaafa qulqulluu biraan qabu guyyaan biraa walitti Kunoo naan qaba deemnaan inni keessa dhageenya na Kunoo naan seenee. qaba. Kunoo naan qaba eessa jira? Boqonnuma naa kan ta'e pheenxeen sii ta'a. Hin jiru waan akkas jedhu. Siifan laadda boqonnaa Habiibi. Boqonnaa isaa fiddeen haala attati. Ati maal rakkatte siifan laadda maal rakkatte? Eessa dhalatte meeti? Harargeedha moo Sikomondoo keessa? Maaliif na gaafatte? Oromiyaa kutaa kudha tokko keessaa eessa dhalatte iyyee? Ayyee guyyaan biraa walitti deebina. Walitti deebina Garuu ati inshallah. waan beeku sadan Waan waaqa beekuu tokkicha kan qabdu. Waaqayyo duwwaatu hunduu jedhe meeti mee asii deem mana kana eebbifame du'u illee mala walitti deebuu dhabuu mala umrii dheeraadhu. Waaqayyo hin du'u? Hinduu jedhime Waaqayyo yeroo sadii hinduu jedhime. Habiibi. Waaqayyo Jedhi waan kaa, du'u yoo Habiibti. si gale malee. Yoo si Jedhi gale Waaqayyo duwwaatu nama hin gochuu du'u. dandeessi galee. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Waaqayyo duwwaatu hin du'u ati naaf qaaliidha jedhime. Hin sodaatte? Maafan sodaadha maal? Hinduu jedhe kaa Waaqayyo yakkaa miti jedhi. Waaqayyo lammummaa deebi'ee hin du'u takka saba cubbuu kiyyaatiif du'e iddoo ammoo eeka'eera inni. Takkan jedhu bar Waaqayyo duwwaatu duwwa isa qofaatu hin duune jedha. Maal taate Ayyee mucaan? Habiibi. Jedhime abittiin hinduu Wanti jedhime deemu. Waaqayyo. Jedhime takki tana. Hin jettu? Didde hayyee. Dhagaan siif haa ta'u. Waaqayyo hinduu Waaqayyo tokkicha callaa isa abbaa san malee Waaqayyo biraa hin jiru. Inni hin argamu nama erga inni ni ajjeesa malee hin du'u. Inni namaa miti hin nyaatu hin dhugu hin dhalchu. Waaqni tokko sadii waan ni jedhamu hin jirtu. Hin jiru. Dubartii irraan dhalatu. Ilmootti hin naajamu. Anaafiti ilmoo godhata malee itti hin naajamu. Akka uumama isaatiitti hundi keenyaa ilmaan isaati. Uumaa keenya. Kana qofa waaqessu bareetii san ta'u. Yeroon sin darbin. Waaqayyo tokko qofaa sagadi. Waaqayyo Yesuus kadhatu kadhadhu. Waaqayyo Abrahaam kadhatu kadhadhu. Waaqayyo Museen kadhatu kadhadhu. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichaatu jira. Innis abbaa isa waan hunda uume jedha Phaawulos. Qorintoos keessatti Waaqayyo kana. Yesuus karaa Waaqayyo barsiisa. Waaqaa miti. Galma Waaqayyo bira nama geessa malee inni galmaa miti. Yesuus Kiristoos wangeela Waaqayyo lallabuu ture. Barnoota dhugicha ani dhugicha wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessinitti meeraa Waaqayyo irraa dhagee dubbii nutti hima ofirraa nim wangeela Maatiyos wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Yesuus akkana jedha ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo Waaqayyoon akkam waa gochuu hin dandeenye wangeela Maatiyos 19:26 irratti Waaqayyo waan hundi isaaf danda'ama waa hunda gochuu danda'a jedha Yesuus ani humna kootiin Waaqayyo waa takka gochuu hin danda'u jedha yoomsan qofa Yesuus wangeela keessatti dubartii duuba eessa xuuxee wallaalee bar eenna tuqe yaa jarana eenna tuqe natti hima hanqa gartee nama hedduu achi wali qabaman gartee hanqa qaama gartee isa tuqe wallaalu tokko Yesuus guyyaa isa yaricha isa xumuraa sanis hin beeku Yesuus Waaqayyo duwwaatu beeka jedha guyyaa isa xumuraa guyyaa qiyaamaa abbaa malee malaa'ikaanis ilminis nam takkan beekan jedha akkamitti qaamni Waaqayyo ta'uu danda'a
Yesuus Kiristoos muka harbuu keessa irraa achi fagoodhaatu hin beeku jara keenya. Firii qabu moo qabu boonaa fi ganna wallaale. Dhaqee irraa dhabee nan muka abaaree jedha wangeelli. Jara na kana gara na koottaa Waaqayyo tokkicha Yesuus sagaduuf san ka Yesuus kadhatu. Waaqayyo kootii Waaqayyo keessan abbaa kootii abbaa keessanitti ol naan baa jedha. Isin fuutanii dirqumatti namni qunnamtii saalaatiin dhalatu baateef waaqan ta'u. Haadharraa dhalatee abbaa malee dhalatee waaqa ta'u. Akka silaan kan hin rigortee akka doktorri silaa. Doktorri waraqaa barreessee rikoomandee maal namaa godha gartee gara mana yaalaa biraa nama dabarsu. Waaqa biraa silaa Yesuus daranii isiniif argeetiin jira. Waaqni Yesuus caalu gartee wangeela Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa gartee takka Ra'iilaan qasadii Malkisaadii kan abbaan qabne jalqabaan qabne xumuraan qabne hidda dhalootaan qabne akka gartee luuba ilma Waaqayyoo jiraatu jedhu kana Waaqayyisa dhiisaa Yesuus kanaan isinii wayyaa'u akkasii. Jamsi jirtu nagaa Jira. Nagaa. amma ijoolleetii yattiin si dabarsa bakka anis gara hirribaati. Kafuu feeta. Wallahi halkan zaa 12 bar la ila ganama daata okay 12 takka zaa 4 qofa akkana jechuun kana booda sagada subiidha achi booda dalagaa deeme jechuun yoom ciisabbo hinga time is gold expensive jedhan sani eenyu biliyoon su gubbaan jira biliyoon kana nama hunda rabbiin biliyoon haa godhu Khalid yoom jira beetiin isin jirti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام بيتي بمواز جرتو قرانا فيت وان فيت تللا بمتخنا ديك عشان سيكني لكي أنا يسينو ما دوبسون في بقى تبو وان واقعي يوم كذا ترجعلو كذا تامي كذا تو ما يسين جالتون بس قاف مسارجي خيتي نافيري تولي هشي يو هيروم تنو برا نجا نمني هيروم أديسه دعاينو قد أكيد أبشر جبادو ربي سيالا في سواهم داو جرادو بيجلا فان كجرات عمري سلا واقعي نما كنا أو سو عمري نركنا ما جرات أمارا راغورتي متي أورمون والله أمارا راغورتي إنغورتي أبي يراو سلا فراتاني بر الحمد لله أنا راو سلا فراتان ini harka rabbin kenna sarka isa keessa wa hunda harka isa keessa jirti beekta umni waa hunda baga jiraat bakka ayyee isin jalaa miliqaaniisi yeroo si haa jiraachisu batiin beekta kootu saada walitti barbaada goobasi Iddoo inni nuuf keekee baatare. iddoo kunoo beetiin jala jirti biliyoon si gubba jira kaalis jira abbaa caalee salaamu alaikum aamini teenya hojii deebite aameen maal jetta Beeknis musliima. Allah itumaan beetii moo hunda qabdi boo bayyaa'ina ture isin tipsi kittu waa hunda qabdi injeraa fi daraq injeraa hunda akka nama wayyaa'u Yes, bakkaatee raafuu dandeessa. waaqa hin qabdi maal goota akkasii eenyu dalagaan jireette deemte jiisasis nagaan siif haa ta'u welcome hundi keessanuu warri koomentii jala jirtanis follow wal godha waliin jiraadha kaamtu dalage am follow godha that's it kanu anni biraa maal jedhare biliyoona isa waliin dhiisee deemasa hinde biliyoona qarshii takka si deebisnaa beek biliyoona osoo jedhu kutte kaanis Abdulakim jirtu biliyooni jiran biliyoon birri si deebisna doolaararra doolaar so nama nagaa Jamesin kun nama tasgabbaa in tureewu wallahi dhugaan kanan ta'u namni jiruu bareeddu si haa jiraachisu Jamesi in kute oo hin jiru Amaan. ati mee walaa barannu nagaa arrumaan wal asiin dura wal arginee beeynu maqaa geeddarattemoo Ya Ustaz, galatoma boqodhaa yesin. waan kiyyaa kufaa jedha lafatti so isin jaaladha hunda keessan obbo lammii tan ta'u amantii feetan qabaattanis wal jaalanna waliin jirra waliin lallabanna malee waliin arrabsinu inshaallah abbaa fadhe maybe beekumsaan tasfaayee fi Jamesis narra caaluun mala umriidhaanillee qabeenyaanillee bifaanillee maal namni hunda rabbiin waa hunda isaan namaa kennaa beektu waan ilmi namaa namaa kennu miti
Kanaaf jabaadhaa suuta. Ayyee tasfee. Laasinta maaf eessa deemte? Miseejii kumaatama Kursi barreessaan ture. waan argu ka yeroon lallabu kana hafuura addaa keessa namni waan argu bar. Kataa'u Maali kana waa arga malee. Waa'ulatti. Namni isteejiirra waldatti isteejiirra deemu kan gartee hin argu bar waa ummataatu arga malee waan ni gartee hojii inni daawwatu san. Kan nama tokko tokko ta'e malee. Hundi wa'uu baay'inaan agas mara hoggaanan iseen hin jaalatani waan sana galuu ide. Nama jaaladhaa kan jedhu Quraan hadiisa keessatti illee akka lubbuu keessan jaalattan nama jaaladhaa. Wangeela keessatti illee waan akkuma lubbuu kee nama jaaladhu kan jedhu jira. Maal si kun kursiisii kanneen bishaanii fi waan hunda gaanii jiran silaasii kanneen biyya addaa fagaanne malee jiraadhu nama koo foon koo dhiiga koo lubbuu jiraadhu cal jedhii maal lallabadhu. Altee wal kabajna yoom wal argine karaarra bishaan waliin nyaanna waliin dhuyna wal ammanna waliin bullaa maal balleessine ebbo warra sooshaal miidiyaa kanaatu tartiiba dhabne malee biyyi nagaa qabdiimi. Biyyi nagaadha wallaahi. Maar biyyi nagaa nu qabaami. Nagaa isaatti innis. Bishaan warra Itoophiyaa deebi'eemi. Deebi'eera. Maal barbaannare masaraan keenya kan bosona jiru keenya kan tiktook irra jiru kuni kan eenyuuti ani hin beeku. Kana malee. Inna nama tiktokiiti nama sooshaal miidiyaa. Akkaati warra chaayinaa jedheen kun dhoom champoo de baraan summataa. Ma jedhin lakkana gartee. Deeboo gaggeedu shaalee kaasum nyii itti yennaan kuni gartee chaayinatti galafuufu waanni chaayinaa yeroo umriin hin dheerattu ijjisiituu keessa gabbuute chaayinaayi. Waan kanaa jennee wal finnaa jiran waan boru namarratti gubattuuf. Kanaaf akkasii haasaa waluma keessa isinuma gartee shaashaa godhuu fi mee Jeemsi kana dubbisaa Jeemsi. Jeemsi. Abeet. Ganama sibiraa barii teemi. Ganama sa'aatii lama guutuuf. Qursii nyaatte? Doon welcome. Lakki. Haati manaan jirtu? Jirtu meet. Hin fuune? Hin fuuna. Maa? Maali fuuna? Waan dalagin jiru maaliin fuuna? Dalagin jiru maaliin fuuna? Maa Wajjin dalagattu baakam. Isin dalagaa qabdu bara kana barta dalagaa qabdu fuudhanii dhuguma dubbate dalagaan hin jirtu maal fuuna jedhee boru nama jalaa fuudhanii yoo ati dalagaa hin qabaanne dhugaa rabbi. Bara dur namni birrii hataabee haadha manaa nama jalaa hata bara kana jiran. Wallaahi bara ajaa'iba. Ati dhugumaan teessee ammoo nu mataa waan hamtuurra hin ajjin waan fokkottu sanirraa qabamtee teenyee jennaan nagaan jiraata waaqayyo sin gaafatu maan fuudhinis hin jedhu yoo ati waan qabaanne yoo namni lama walitti dhufe ilmoo nama jidduu dhufa ilkee jaatama tabiraatti dabaluun rakkisa. Kabbaadi. Amma kiraan manaatu barumsa kiraan manaa waan addaa haadha manaa irra fiduun ilmoon itti dhufuun uffata nyaata wayyoo bara badhaadhina yaa rabbii kiyya ka Jeemsii fuudharraa qabde nuti baratu fuune waan cufti gaa rabbi haa laaffisu tasfaayatoo. Maayete bu'aase. Akkuma ollaa keetii kana isa si gubbaa jiru kana. Akkuma isaa nama Wayyoo waliin galaa bakka isin mana tokko waliin gariifadhaa. Akkam. Ani fini namummaadhaan tokko kame galuuf hin dandeenya waan rakkoo qabaree namni wajjumaan ta'a waan ta'eef. Ambar waan biraan baanu bar. Eega haadha manaarraa namuu dubartiirraa baqatee dhiirti walitti agaltu Oromoo dubartiinis walitti dubartiin biyyaa ugan lakkisaa jirti eessatti argitan. Dhiira walitti galtanii fuumuwaasin. Maal jedhe maal qaba? Dhiira walitti galuummoo? Mana waliin galu waliin kireeffattee numan galu namni. Waliin galu jechuun gaafii keessanan duraati qaama gaafii keessanan duraati faalleessa malee.
maal jechuun loqo daarargee kanaatu sinte James akkamiin beeytanati? Gaafin keessan an dura waa yaada manaatti natti fakkaata. Saadha manaan qabu. Atis hin qabdu wal fakkaattiin wal barbaadde jedhanii bakka afirraa dhiisaa isii bakka wal Saraabbumuu haasan akkas jedhuun akkas godhaa jedhu jira ragaa qabdu. Moo ragaa qabaalle garuu deemiti gamuma takka masara gamuma takka keessa ol seeni dhiira meeqaa waliin gala kireeffate labeet kiraa. Isa maalirraa godhame abbumuu haasan? Abu adda nuti kolfitu adoo akkana jiraachuun akkana argattee karaa nuu keettee dhugaa jireenya qabriiti kun namni dubartii Adam qofa uumee hin dhiifne. Walii gallee dubartii uume wayyaa Adam biratti uume. Oomna gaafatte abbumuu haasan. Gartee foon keenyarraa uumamte isiin sanuu nurraa fottoo qeechanaatti. Si gaafatte oom maalati ati manzaraa akkana uffattee dubartiin eessatti kaloyti? Manzaraa maal rakkoo qaba? Manzaraa kam ofirraa dhiibettaniiti? Kaaddaa teeti. Ani fixadhe boo. Wallaahi lasiif. Wallaahi lasiif. Namoota dhume san hunda. Osoo harmeen teenya. Abbumuu haasanii fooloo soddomarra malee umurii soddomaa miti lakkiisa laaltanii murteessina. Amma namni maatii foloora maal jettanii foloon no godhaa malee ilmaan horuu dhiise namni gartee miseensa kana jaarrachuu malee osoo maatiin teenya qusannaa maatii jetteetuma silaa goote mallasuu nu fixe silaa maatii teenyaatu hore malee taammaatu ni unnortuu bar in ajjeeftu immoo garaa keessatti qoricha nyaatte. Umuruma kiyyatti hin geenye malee abbumuu haasanii umuriin kiyya otoo ga'e nan hin fuudha tureyyuu garuu. Hin geenye? Hin geenye amma xiqqoo ishee otoo na argite amma baay'ee xiqqoo. Bararuuf deemta? Maal godhuu deemta seetti? Maaltu si hafe? Waa hunda baafte? Eessattan deema re'ani rifeensa biqilche malee daa'ima. Biyya lafaa dhiisuu deemta? Eessa fuudhuu deemtaati? Abbumuu as maal taateen rifeensa biqilche malee daa'ima si jechaadha. Maali rifeensa? Asii eekaa rifeensi biqile furuutu akka maal jettan asheeta baasuuf haa ta'a maali muduraa fi kuduraa ulii rifeensi kee? Iko rifeensa mooni gaafa dhalattu biqilchita isa gaafasuma fuudhuu qabaa reen. Okay, kami umurii tamii fuudhuu deemtaati mee naa umurii ta'e dhimee ta'e. Umurii 18 fuudhafan. 18? Ayyee. Arra meeqa? Arra 15. 15? Hin turtu waggaan 3 fi akkana. Hin turtu. Gaafaan asirra sa'aatii manaan jirti isin jedhe waggaa 20 fuudha jedhe ammas. Rakkoon qaban isatti gaafas blookii si goona fuudhaa fi tiktook irraa isi waga jiraattan. Ayyo. Mee dafa qopheeffadha. Wallaahi nama dhibba. Abu. Ayyee maal tura reema? Bakkaali dhufan buna dhuganii tabbaacha. Ani gee na bira. Ani qasuma kofalee bas baafadhe wangeelaa sallallahu alaihi wasallam. Murtanii jina Abu Muaz. Maal? Haasawaan jedham. Naan dadhabee bata jaalalama keessanii tokko na godhe malee maatiin hundira. Kana booda bakka jaartiin haasoqe ati ijoollee keessan keessa ijoollee musliima keessaa fuudhuun barbaada jaartiin haasoqe. Musliima keessaa tamtu sirtitti yeroo maree ati 15 ati gartee waaqa nama jee waaqessitu Yesuus nama jettee waaqessitu. Maali Yesuus nama miti? Nama miti? Waaqa guutuudha nama guutuudha inni. Eenyu jedhe akkas tasfaa'e? Guutummaan waaqayyummaa isa keessa jiraata. Eenyu jedhe Phaawulostu jedhe moo Yesuustu jedhe iyyee? Macaafa qulqulluu jedhe macaafa qulqulluu. Macaafa sanirra macaafni waraqaa sanirratti kan katabee kan dubbate dubbii san kan katabee dubbate eenyu? Macaafni qulqulluun dhugaadha jechuun macaafa irratti dubbii sana Yesuustu dubbate moo Phaawulostu dubbate moo Waaqayyo Abbaa moo barattoota Yesuus? Eenyus haa dubbatu eenyus macaafni 66 macaafa qulqulluudha kan jedhame macaafa qulqulluudha waan ta'eef hin fudhanna nuti.
namummaa Yesuus keessa waaqummaa eenyu waan jira kan jedhe sana Phaawulos immoo Yesuusitu jedhe. Eenyu isaa jedhu macaafa qulqulluu jedhe Abu Mu'aaz. Akkanaan yoo itti haadha manaati hojii jiraachuu hin dandeessu. Ati kan wangeela irra kijibu haadha manaati manaas hojii hin jiraattu. Wangeela irratti hin kijibu malee isuma akkasitti haasaa malee. Okay naim. Waaqayyo abbaa dubbate moo Yesuustu dubbate moo Phaawulostu jedhe dubbii kana. Macaafa qulqulluu dubbate Abu Mu'aaz maal taate? Beekee bar macaafa irratti Musee dubbata, raajota dubbata, harree balaamtu dubbata, Seexaanaa dubbata, Yesuustu dubbata, barattoota isaa dubbata, Phaawulostu dubbata. Eenyu dubbate amma dubbii teette kan? Akkamitti akka dubbate wajjin hundumaa macaafa qulqulluu dubbataa hin jedhe. Macaafa dubbata bar macaafni waraqaa bar macaafa kanarratti dubbii eenyutu caafamee jira? Dubbii an abbaa barreesse yoo ta'e inni mata duree biraa keessa nu galchaaf asiin jedha amma macaafni qulqulluu waa'ee macaafa qulqulluu. Okay. Eenyutu dubbii sana dubbate? Yesuustu dubbate moo Phaawulostu dubbate? Abu Mu'aaz maa walii galuu dadhabnaa laali macaafa qulqulluu kan macaafa qulqulluu tamanna malee nuyi an Phaawulos jedhe an eenyu jedhe an eenyu jedhe miti. Dubbii afaan Oromoo sigarsiisu. Okay. Yoo baratte waan siin jedha. Eenyutu Oromoo keessa namni gartee gabrummaa dadhabnu ilmaan itti guddifna iddaan buqqifna kan jedhe. Maali siyaasa keessan galin Abu Mu'aaz maal taate? Siyaasuma Oromoo si gaafa. Okay. Oromoo keessa dubbii kana kan dubbate eenyu? Amma siyaasa miti amantii haasa waa'ee amantii taasaa irra miti. Okay. Waa'ee amantii. Amma fakkeenyaaf fufee ani humna kootiin umaa gochuu hin danda'u jedhe. Dubbii kana eenyu dubbate? Namummaa Yesuus. Namummaa Yesuus. Okay. Kaama teette sanis namummaa Yesuus keessa waaqummaa jira kan jedhe san eenyu? Macaafa qulqulluu jedhe si baasuu nan danda'a. No. Intaane miti. Miliqu jira. Phaawulos ni dubbata moo dubbatu wange Phaawulos hin dubbatu mi? Phaawulos dubbatee hin beeku mi? Abbaa fe'atu. Eessa jira Phaawulos wangeela dubbatee hin beeku jedhu naa baasi. Injiru Phaawulos hin dubbatu wangeela jiru argine. Bakka waan maragaa qabu wajjin haasofna waan ta'eef ragicha naa baasi. Injiru Phaawulos injiru mi? Afaan inni miti Abu Mu'aaz ragaa naa baasi waan Phaawulos injiru kan jedhu. Okay. Nama Phaawulos jedhamu asirra ni jira? Amma gaafin keenya kan biraa ati kan biraa maal gootaa jechuudha? Anka akkanatti na wajjin illee naasoitu dhugaalee nan barsiiftu sillee barsiisuu hin danda'u. Phaawulos wangeela kanarra jira moo hin jiru? Phaawulos jiraachuu danda'a. Okay, jiraachuu danda'a shakkiidha. James, Phaawulos ni jira moo hin jiru asirra? Amma hin jiru ati sanaan baastu maal rakkate? Na dide kaa gurbaan jira. Na dide kaa gurbaan jira. Na dide kaa gurbaan jira. Miti waa'ee nama barreessee sin gaafanne kaammaa nama barreessee nama baay'ee barreessee waan ta'eef nama barreessee midhaan si gaafadhe. Dhaggeeffadhu. Gara gaalaatti ergaa gara gaalaattiyaa ergaa Efesoon ergaa Filiphiyos ergaa gartee Qolaasiyaas Tasaloniqee ergaa Ximooxiyoos duraa Kaanus Filipiyoon ergaa gartee Ibroota eenyu kana hunda gartee eenyu barreesse kana. Isaan barreesse Abu Mu'aaz masii kaate isa eenyu waa'ee barreeffamaatti irra barreesse moo Phaawulostu barreesse? Abu Mu'aaz waa'ee barreeffamaatti irra jirru. Waa'ee waaqummaa irra jirra waan ta'eef waa'ee Yesuus Anas si buusu deema deema. Maal ganaa si buusanii kursii bilaash kursiin teenya ibiddisitti haa qabatu jakketa abidda kursii teenya irraa maal goota dandeenyuun akkanaan haasawa biliyoon bakka urjii baga dhufte assalaamu alaikum mawwazoo hai ataana dhukkubse gurbaan abboo pheenxee akkanaan argina jiran namni tasgabummaa suuta jedha hin deebitu ati mana kanatti maa bakkaan ani hin deebitu. Sagalee jira. Injira. Ture dhufa waadeen ture moyo shaba Abbaa Caalii. Rangenya gaafa sinna waamtan. Mashallah rabbis ni faa guddisa. Amin. Guddatee xiqqaa kana xiqqaadha kuni gurguddoon kutte.
Jamsi nagaa jirta. Nagaa galata Waaqayyoo. Akkam jirtu? Jira galata Rabbii. Yesuus Kiristoos waaqessa. Iu waaqessa. Ayyee. Ati yoo ni waaqessitaa? Ati yoo ni waaqessitaa? Eenyu? Yesuus Kiristoos ni waaqessaa qaama waaqessu qaba Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos qaama waaqessu qaba jette? Eeyyeen. Dubbii isaa keessatti maal jedha seetaa? Ani ilma abbaa qabu. Ani abbaa kiyya birattu iyyuu hojjetaaf ga'ee jedha. Siin hin jenne. Kanaafi akka siin jedhe sana siin hin jenneen. Yesuus Kiristoos Waaqayyo waaqessu qabaa siin jedhe. Waaqayyo waaqessu qabaa siin jedhe. Abbaa qabaa siin hin jenne. Hin jiru ragaa waan hin jirreef namni inni waaqessu hin jiru. Ani Waaqayyo waaqessu qabaa bakkeedha waan hin jirreef. Ayyuwaa. Ayyee sii baasuwaan. Baas. Halkan guutuu kara gaaraatti ol ba'ee Waaqayyo isaa kadhachaa bulee jedhame macaafni. Jedha. Ayyee. Kadhachaa waaqessaa bulee mi Yesuus Kiristoos ayyee. Gabaabsaree maaliif baasaree? Kadhachaan ture. Ayyee. Eenyuun kadhataa ture Yesuus Kiristoos? Yesuus Kiristoos achi gubbaa kun gaaffii hin qabu nuun jiraame dubbisi namoonni kadhachaa ture achuma gubbaa jira. Waaqayyo kadhachaa bulee jedha.